السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كم جرتن كبجمتودا فجالتمتوني هردفتوني برسا روما الحمد لله هاني نغا كوت نغيني كي هنجار الله هنك بجادا بك جرتن مرس نغاو daawwattotan kiyya namoonni kaardii maatii keessaniif biyyatti guutuu barbaadan yookiin namoonni kaardii maatii keessaniif biyyatti erguu barbaadan akkasuma namoonni daataa yookiin neetii maatii keessaniif kan biyya jiraniif guutuu barbaadan jechuudha. Asirratti waan sirriitti hubachuu qabdanii fi sirriitti adda baafachuu qabdanitu jira jechuudha. Namoonni kaardii sawaadaa riyaala 20 saafii kan saafii seentu jechuudha kan 23 bitamtu san ergitan jechuudha. Kaardii 200 tahaaf jechuudha maatii keessaniif biyyatti jechuudha isin galee. Akkasuma namoonni kaardii sawaadaa 20 kan 17 seentu san ergitan jechuudha. 170 kaardii Itoophiyaadhaa tahaaf jechuudha isin galee sirriitti adda baafachuu qabdan jechuudha waan kana. Akkasuma namoonni daataa yookiin neetii guutuu fi barbaadan yookiin hidhuu fi barbaadan jechuudha. Daataan kan ji'a tokkodha jechuudha. Geegaan 10 yookiin jiibiin 10 jechuudha. Geegaa 10 jechuun ni beektan jettanii yaada. Geegaan 10 kan ji'a tokko turuu danda'u jechuudha. Riyaala 50 hidhuu fi dandeenya jechuudha. Wanti isinirraa eegamu jechuudha bittaagaa sawaatii fi lakkoofsa biyyaadhaa kan irratti kaardii guutuu fi barbaadan yookiin kan irratti neetii yookiin daataa guutuu fi barbaadan qofa WhatsApp irratti nutti erguu qofatu isinirraa eegamu jechuudha. Lakkoofsa WhatsApp keenyaadhaa duwwaa 5 duwwaa 123 lakkoofsa WhatsApp kanaatiin jechuudha bittaagaa sawaatii fi lakkoofsa irratti neeta yookiin kaardii erguu fi barbaadan qofaan nutti ergitan jechuudha. Nu immoo fedha keessan irratti hundoonnee kaardii erguu fi barbaadanis neetii erguu fi barbaadanis jechuudha erginee fi fatuuraa yookiin daraseenyi yeroo sanitti mubaasharaa isiniif erguu qofaadha jechuudha isin galee isin bilbiltaniituma qofaa gaafachuudha jechuudha wanni isinirraa eegamu. Akkasuma warri neetii hidhuu fi barbaadan jechuudha neetiin maftuwaan kan daangaa hin qabne kan hin daangeffamne illee ni jira jechuudha filannoon keessanii. Neeta daangaa hin qabne maftuwaa unlimitedii hidhuu fi yoo barbaadanis jechuudha kan ji'a tokkodhaa yoo barbaadan ni jira akkasuma kan ji'a sadiidhaa ni jira kan waggaa tokkodhaa ni jira jechuudha fedha keessan irratti hundoonnee fi hidhuu dandeenya jechuudha. Egaa daawwattoota kiyyaa isin gala jeetan abdii qabaa viidiyoo kana akka namni baay'een argee irraa fayyadamu laayik sheer waliif godhaadha waan hordoftaniif galatooma.